Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne ta'ansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadha laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Naannoo giddu galeessa Itoophiyaa jedhamutti dhukkubni saree maraattee hammaatuun lubbuu namoota galaafatuu fi namoonni hedduunis yoo xiqqaate namoonni 80 dhukkuba saree maraattee kanaan qabamuu fi rakkoo kana hordofee namoonni saree isaanii akka ajjeesan yookaan hin ajjeefne taate immoo hanga birrii 50,000 kan adabamanii fi kan hidhaman ta'uu ajajni darbee jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu dhaabbanni Global Peace Index jedhamu nageenya biyyoonni qabaniin wal qabatee qorannoo gaggeessanii Itoophiyaan biyyoota nagaa hin qabne keessatti ramadamuu ifoomsee jira. Afrikaarraa nagaa qabaatuun biyyoonni tokkoffaa hanga sadaffaa ba'anis ifoomsee jira. Itoophiyaalleen biyyoota 41 Afrikaa irraa qorannoon irratti gaggeeffame keessa sadarkaa isa baay'ee dadhabaa irra teessisee jira. Guutuu odeeffannoo kanaa qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Humnoonni mootummaallee waraana bilisummaa Oromoo waliin loluu dhiisanii manneen uummataa qabeenya wajjin gubuu itti fufan jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Guutuu odeeffannoo kanaatiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Naannoo giddu galeessa Itoophiyaa jedhamutti dhukkubni saree maraattee hammaatuu fi lubbuu namoota galaafatuu fi akkasumas namoonni hedduun dhukkuba saree maraattee kanaan qabamuun beekamee jira. Haaluma kanaan naannoo giddu galeessa Itoophiyaa magaalaa Hosaanaatti tamsa'uun dhukkuba kana akkaan hammaatuu fi daa'imman 3 dhukkuba kanaan lubbuu isaanii kan dhabanii fi namoonni 80tti siqan immoo yookaan 80 ta'an dhukkuba saree maraattee kanaan qabamuun gabaafamee jira. Namoonni 80 ta'an dhukkuba saree maraattee kanaan qabamanii hospitaalatti yaalamaa jiraachuun wal qabatee yookaan hordofee jiraattonni saroota isaanii ajjeesuu fi murtaa'uun dhagahamee jira. Tatamsa'uu dhukkuba saree maraattee kanaan wal qabatee BBC'n akka gabaasetti dhaabbanni hawaasa caasaa bulchiinsaa naannoo waliin hidhata qaban jiraattonni saroota isaanii akka ajjeesan yoo kana gochuu baatan adabbii mallaqaa cimaa qarshii 50,000 ga'uu fi hidhaan akka isaan eeggatu ajaja dabarsanii jiru. Ajajni ajjecha sarootaa kun saroota talaallii fudhatanis kan hammatu ta'uu ifoomee jira. Ajaja darbee kanaanis wal qabatee abbootiin qabeenyaa tokko saroota isaanii fannisuudhaan yookaan immoo reebuudhaan kan ajjeesaa jiran yoo ta'u warri kun immoo akka ajjeefaman dabarsanii kennaa jiru jedhamee jira. Kaantibaan magaalaa Hosaanaa obbo Saamu'eel Shugguxee akka jedhanitti tamsa'inna dhukkuba kanaatiin daa'imman 3 lubbuu isaanii dhabanii namoonni 80 ta'an immoo dhibee kanaan qabamuudhaan hospitaala garanii jiran jechuudhaan kan beeksise yoo ta'u kana malees saroota magaalattii keessa jiran naannoo 10,000 ta'an tilmaaman jechuudha. Dhibbeentaan 70 talaalliin dhibichaa kan kennameef ta'uu ibsee jira. Gama biraatiin immoo falmattoonni mirga bineensotaatii fi beelladoota ajjeefamuu saroota hedduu kana balaaleffatanii jiru. Taatee kanaan wal qabatee ogeessi fayyaa horii Dr. Alaazar Ayyaalee BBC'tti akka himetti murtee saroota ajjeesuu kanatti gadduu dubbatuudhaan guyyoota muraasa keessatti saroonni 400 hanga 450 kan ta'an akka ajjeefaman himee jira. Itti dabaluunis akka jedhetti namoonni saroota harkisanii baasuun bifa suukaneessaa ta'een ajjeesanii jiru. Kun gara amantiittis ta'ee gara aadaattiin gocha safuu cabseedha. Gama seeraatiinis seeraan ala saroonni kun talaallii fudhatuudhaan fayyaan isaanii eegamuu osoo qabu tarkaanfiin akkanaatti irratti fudhatamuun kan nama gaddisiisu jedhee jira. Kan nama gaddisiisu immoo abbootiin qabeenya saroonni isaanii yeroo ajjeefaman gaddanii boo'uun viidiyoodhaan mul'atu isaati jedhee jira. Hunda caalaa immoo kan nama dhibu olitti akka ibsuuf yaaletti namni saree hin ajjeefne birrii 50,000 hanga hidhaatti adabbiin akka irratti dabru kan labsame. Dakanatti immoo maal jedha bulchiinsi magaalaa gama isaatiin gochi saroota ajjeesuu kun seeraan alaa fi akkasumas ajaja caasaa bulchiinsaatiin hin dabarre jedha. Ka ajajni caasaa bulchiinsaa irraa hin darbin irranatti birriin 50,000 nama saree hin ajjeefne irratti kan murtaa'u ta'uu kan dabarse eenyudha maaf wal faalla'a jechuudhaan hawaasni gaafii gaafatee jira. Rakkoo naannoo giddu galeessa Itoophiyaa jedhamu kanatti mudate kanarraa naannoleen biroo kan barachuu qaban fakkeenyaaf akka naannoo Oromiyaatti saree ajjeesuu osoo hin taane saree to'atu hordofuu fi talaallii barbaachisaa ta'e
isiif kennuun kunuunsuun ni danda'ama. Kanaaf saree ajjeesuun cubbuudha jechuudhaan falmattoonni mirga beeladaatii fi bineensotaa dubbatanii jiru. Oduun itti aanu Itoophiyaan akka Afrikaattis akka addunyaattis biyyoota nagaa hin qabne keessatti ramadamtee jirti. Dhaabbanni Global Peace Index jedhamu qorannoo nagaa fi nagaa dhabuu biyyoota irratti gaggeesse irratti hundaa'uudhaan tibba kana gabaasa qabatee baheen Itoophiyaa biyyoota nagaa hin qabne keessatti ramadee jira. Walumaa galatti haalli nageenyaa biyyoota akkuma addunyaatti bara kana gadi bu'uu isaa kan gabaase dhaabbanni kun ulaagaalee filatee qorannoo irratti gaggeesse keessaa yakki biyyoota keessatti xiqqaachuu, goolamni siyaasaa biyyoota keessatti xiqqaachuu akka ulaagaa gurguddootti fudhatee qorannoo gaggeesseen akka Afrikaatti biyyoonni nagaa qaban jedhan 1 hanga 10 kaa'ee jira. Ulaagaa inni qorate irratti hundaa'uudhaan Afrikaa keessa biyyi nagaa qabaachuudhaan sadarkaa 1ffaa irra jirtu Mauritius yoo taatu akka addunyaatti immoo sadarkaa 18ffaa irra jirti. Sadarkaa 2ffaa irra kan jirtu immoo Equatorial Guinea yoo taatu akka addunyaatti immoo sadarkaa 38ffaa irra jirti. Sadarkaa 3ffaa irra kan jirtu immoo Botswaanaadha. Botswaanaan akka Afrikaatti biyya nagaa qabaachuudhaan sadarkaa 3ffaa irra jirtu yoo taatu akka addunyaatti immoo sadarkaa 50ffaa irra jirti. Biyyoonni kunneen akka Afrikaattis akka addunyaattis biyyoota bulchiinsa gaarii qaban jedhamanii jiru. Biyyi teennahoo Itoophiyaan sadarkaa meeqaffaa irra jirti kan jedhuufis dhaabbanni Global Peace Index jedhu kun sadarkaa Itoophiyaallee kaahee jira. Dhaabbanni kun biyyoota Afrikaa 41 irratti qorannoo gaggeessee jira. Qorannoos kan gaggeesse yakki biyyoota kanneen keessatti gaggeeffamu xiqqaatu, goolamni siyaasaa xiqqaatu akkasumas bulchiinsi gaariin jiraachuu irratti hundaa'uudhaan qorannoo gaggeesseen biyyoota 41 qorannoo irratti gaggeesse keessaa Itoophiyaan biyyoota nagaa hin qabne keessatti ramadamuun biyyoota 41 keessaa 36ffaa baatee jirti. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Akka addunyaatti immoo biyyoota 163 keessaa 138ffaa irra jirti. Sadarkaan akka addunyaatti irra jirtu kunis akka yaaddessaa fi gadi bu'aadha. Faallaa kana immoo Itoophiyaan akka waan nagaa qabduutti akkasumas akka waan sirni diimokiraasii keessatti dagaagaa jirutti of ibsaa jirti. Biyya nagaa dhabde biyya ganamaa galgala namni keessatti ajjeefamuu fi lubbuun namaa itti rakashte gatii dhabde taatee jirti. Kan nama gaddisiisu immoo mootummaan nageenya uummataa eeguu osoo qabu, uummata isaa balaa irraa eeguu fi irraa baraaruu osoo qabu, qaama balaa uumuu fi badii uummata irratti raawwatu lubbuu ajjeesuu ta'ee argamee jira Itoophiyaa keessatti. Gama siyaasaa qorannoon irratti gaggeeffameenis wal qabatee filannoon tibba kana gaggeeffame ilaalcha addunyaan Itoophiyaaf qabdu guutumaan guututti kan ajjeese tahee jira. Itoophiyaan filannoon dimokiraatawaa fi haqa qabeessa gaggeeffame jettee yeroo labsitu addunyaan immoo waan guutuu biyyattii keessatti deemaa ture quba qabdi. PP filannoo dimokiraatawaa fi haqa qabeessa gaggeesse jechuudhaan addunyaa sobuuf yaaltus ittiin yoo of sobde malee addunyaa sobuu hin dandeenye. Kana booda hoo Itoophiyaan eessatti ramadamti laata? Lola biyyattii keessatti naannolee garaagaraa keessatti deemu dhaabde nagaa buusti. Maqaa garaagaraa itti maxxansuudhaan nama nagaa ajjeesuu ni dhaabdi. Maqaa garaagaraatii fi sababa garaagaraa itti maxxansuun manneen uummataa gubuu ni dhiifti. Qabeenya uummataa barbadeessuu fi saamuu ni hafa. Garee adda addaa ijaaruudhaan bosonatti babbaasuun tooftaalee garaagaraatiin uummata irratti balaa dhaqqabsiisuu fi nageenya balleessuu fi booressuun ni dhaabbata. Kana hundaaf furmaata yoo keette sadarkaa kamirra dhaquu dandeetti? Rakkoolee kana furuu yoo dadhabde hoo isiinuu jiraachuu dandeetti? Wanti jedhu gaafidha. Deebii gaafii kana immoo PP'dhaaf dhiifna. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola loltoota mootummaa waliin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti yookaan zoonilee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru kana irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti kan lubbuutii fi kan qaamaa dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argachuu itti fufuu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeesse irrattis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti loltoota PP waliin lola gaggeesse irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeessuun loltoota 4 booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu AKM 10 olii fi meeshaalee biroollee hiikkadhe jedhee jira.
Achuma lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo ganda Haroo Suphee jedhamutti loltoota PP irratti haleellaa raawwatuun hedduu madoon hedduu addunyaa kanarraa godaansuun jaha boojee AKM 10 ol irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Faallaa kana immoo loltoonni mootummaa namoota nagaa maqaa shanee deeggartu odeeffannoo shanee kennitu maal jedhuun sababa sobaa itti maxxansuudhaan haleellaa namoota nagaa irratti raawwataa jiran guutuu Oromiyaa keessatti itti fufan jedhamee jira. Mootummaan qaama hidhatee waliin wal loluu dhiise qaama hidhate sodaate manniin namoota nagaa qabeenya wajjin barbadeessu cimsee itti fufu jiraattonni maddeen odeeffannoo garagaraatiif odeeffannoo kennaniin ibsanii jiru. Haaluma kanaan Arsii Bahaa aanaalee garagaraa keessatti tibba kana waraanni mootummaa manneen uummataa badii tokko malee waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuudhaan ibidda itti qabuun qabeenya wajjin mancaasuu fi barbadeessuu jiraattonni himanii jiru. Gochi mana gubuu kun kan raawwatame Arsii Bahaa aanaa Sirkaa fi aanaa Sireetti yoo ta'u, gochi humnoonni mootummaa yeroo ammaa kana raawwatan gocha mootummaan tokko yookaan mootummaan biyya bulchu tokko raawwatu osoo hin taane gocha gadi bu'aa fi shiftaan laafan tokkollee uummata irratti hojjetu hin dandeenye fi gocha baay'ee gadi bu'aadha jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota Suudaanii fi finciltoota Suudaan gidduutti daangaa Itoophiyaa irratti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufuun gabaafamee jira. Lolli kun tibba kana cimee daangaa Itoophiyaa irratti gaggeeffamaa kan turee fi daangaa Itoophiyaa illee cabsee seenuudhaan haleellaan raawwatamaa kan ture ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Har'as lolli kun itti fufuudhaan daangaa Itoophiyaa cabsee seenuun gaggeeffamuu danda'a odeeffannoo jedhu miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiru. Lolli kun haleellaa diroonitiin kan deeggaramee fi akkaan cimaa ta'uun kan gabaafame yoo ta'u, biyya kaleessaa Suudaan dirooniidhaan buufata waraanaa yookaan kaampii waraanaa Itoophiyaa keessa jiru irratti haleellaa raawwatuun miidhaa dhaqqabsiisuun gabaafamee jira. Tibba kana irra deddeebi'uudhaan haleellaa diroonitiin buufata yookaan kaampii waraanaa kana irratti haleellaa raawwataa turuun himamee jira. Gama biraatiin lixa Oromiyaa Wallaggatti PP'n qaamuma ofii hanga funyaanii hidhachiiftee waliin deebitee wal haleelaa jirti jedhamee jira. Wal haleellaan isaanii kunis kan sobaatii fi kan diraamaati jechuudhaan hedduun ija shakkiitiin kan laalan yoo ta'u, dhaabni isaan yeroo dheeraaf hanga funyaaniitti hidhachiisuun uummata Oromoo irratti duulchisuun duguggaa sanyii raawwachiisaa turan amma humnoota isaanii irratti haleellaa raawwataa kan jiruu fi humnoonni isaaniillee haleellaa kana dura dhaabbachuu dadhabuudhaan jalaa baqataa kan jirtu ta'utu gabaafamaa jira. Guyyaa kaleessaa immoo fakkeessuun humna cimdoo haleellee jechuudhaaf aanaalee garaagaraa irratti bosonaa fi gaara irratti haleellaa diroonii heelikoopteraatii fi jeettii raawwatuun isaanii gabaafamee jira. Miidhaan namoota irra dhaqqabees akkasumas qabeenya uummataa irratti dhaqqabees kan galmaa'e ta'ulleen himamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Barisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu tura.